Waan balleessan qabu dhugaa dubbachuu. Waan balleessan qabu. Jaartii koo nan jaalla. Dhugaa goorgisii warra. Hinsenta himbata hinyata hinchista gaafi namni nama gaafatu gaa. Namni nama yeroo amala na dhowwudha bitu waan negatiiv maal yaadda? Negatiiva miti kun positiivu magaafi asi gaafachaa arraa ka'een si wajjinan ka bulsi nam samara ko hin barbaadu amma kana arka fuunee kabajamtoota ordoftoota fayyoo jaalala akkamtu nagaa keessan ambaayee nagaa ku galsa waaqa ta'u har'a yeroo dheeraa booda yoo xiqqaate torbee lama oli jechuudha. Torbee lama oli dargii jira afaan viidiyoo hojjennee beeknu turreerra tokko akka nu yaaddaniif jechuudha sinin jedha. Har'a piraangii jira irratti hojjedha jechuudha. Piraangii akkamii hojjechuuf fayyuu yoo jettanii jiraadhaan jechuudha. Amala natti jijjiirratteen jedhaan. Amala natti jijjiirratteetta akka duraanii miti. Bilbiluma kee faana oolta, bilbila faana haasofta. Anaan eessa jirtallee naan hin jettu yeroo ani akkatti dadhabe kana keessatti. Kanaaf ani mucaa garaatti baachuun koo balleessaadha moo maaliif amala jijjiirratte yeroo kanatti yeroo itti na kunuunsuu qabdu na gaafachuu qabdu guyyaa guyyaatti waan hundumaa fiilingii waan natti dhaga'amu waan kamillee yeroo itti na gaafachuu qabdutti caal jettee hingaltaa hin baataa maal keessa oolte akkamii si dhukkubamoo nagaa qabdamoo mucaanoo akkamii sochiin socho'aa maal jettee maaltu sitti dhaga'amalleetti na gaafattee hin beektu. Jedhen akka maqaan isaa hin caaya lafaa sanatti burraayyuu qabeen itti muddachuudha. Gaaffiidhaan afaan itti muddaa jechuudha. Qaara gaazexeessichuu anuwaaruma ittiin ta'u taana hin argitu. Mucaa geessuu deeme amma kaakuu geessuu deeme iddoo isheen ooltu oolmaa immanii jechuudha. Yeroo nuuf kaamera sirreessee caangoodha. Kaamera kee as kaawwadheetiin jira. Sirriitti na hordofoo dhugaa itti muddaa jechuudha. Dee yiisuun qabu har'a. Yeroo inni dhufu amma dhufu asuma dhiyoodha waan ta'eef na eega. Baneera kottu taa'ee jira. Taa'itoon deemii waan si gaafadhuun qaba. Ana gaafata. Taa'i. Ma aartee uftire? Maaliif aartee ufte? Narreen maal taate? Ishee maa kana lafa isheetti lafa gaa'iti. Waan ati keessa jirtu sitti hima jechuudha. Maal keessa jira lafa natti bu'e. Ergi angaraatti baadhaan si dhobse malee jiru. Amala kee keessattuu ji'a kana keessa moolchu sitti caaleera amala jijjiirratteetta. Ji'a kana keessa already amala ma jijjiirratte bakka. Akkam? Akkuma kana gaahi yeroo baatu nan gaafattu yeroo galtu nan gaafattu halkan yeroo halkan yeroo ani maalifin booreen halkan yeroo meeqa kee yeroo akkatti ciisudha beebiilli karaa lamaan na hadoode kee taa'u. Yoom na gaafattee beekta maal sitti dhaga'aminaan jettee beekta? Hin seentaa, hin baataa, hin nyaataa, hin ciistaa. Gaaffii namni nama gaafatu gaa. Namni nama gaafatu maal taate maaltu sitti dhaga'amaa jira jedhee? Biddeen nyaadhaan garaan na guddate seete. Qofaan koo waanuma jiru. Waan jiru dhagahu jalqabatee macarrashaa ta'e tokkumadhaan daamanaan immoo sa'ammaatiyyuu kanatti jabaate isa duraa ilma waan ta'eef ilma isaa ta'uu intala isaa ta'uu kamiyyuu haa ta'u bareecheen taa'an jee garuu ati jira yeroo hundumaa namni nama faana jiru nama gaafatu yoo mataan nama dhukkubeeyyuu namni buna sii danfisu maal sii godhu jedha namni mucaa kan fakkaatu na keessa jiraate yeroon halkan ciisuu dadhabu yeroo guyyaas akkasitti maal ta'a oolu nan gaafattu maanaa hin jettu jettee galtee bilbila kee faana maal jechuudha kun. Gaaffii kamiin na gaafattaa? Gaaffiiti gaafii.
jijjiiran durinya tanu dagaru akarra yero anarratti jijjiiramni agarsiisu maaliif nan gaafatu yono de odun mal godhe malaka odun mal namni nama faana keeyyu maal jedhe nama gaafatu maalun jedha kay maal taate nama gaafatu namni nan gaafaso jedhe ngaru maal jette gaafasana maal jette nan gaafadra jedhe ngaru alkan si wajin kay maal jedha amma sakati yero nduma qadin kala dansi maruguma chanjira ba maata koy bakane na darsina na manase arso yero kan yero tukku maaf negative yaada sina ga na barbaachisu rotti gaafi na barbaachisu bakka negative yero amana na dogu dhabitu wa negative maal yaada negative miti kun positive ma gaafi asi bakka araka enen si wajin nan ka bulsin nam samara ko imbarbaadu amma kana duro ma deega turte maal deega turte eke akamene kerla sita de imma dhabeessa kaminta fiana indi ani manna yero kan keessa kamti imma dhabama imma dhabe beekan yero kan addatti ilaalchiyu ilaalchee bakka xiyyeeffannoo yerootti godha maal takka kanti ibi manatti yoo galtelle yoo hin gallelle bilbiltee guyyaa kan lama sadii na gaafachuu qabda bilbiltee inde maachuudha waanuma barbaade bakka na gaafachuu qabda bilbiltee illee jechuudha yeroo tamasammas guyyaa takkaasiin bilbilin ole beeka ani yeroo mana boo tokko maal na godhare tokko bichaadha guyyaan kun sa'aatii meeqa of keessaa qaba takka bichaadha hin sa'aatii 12 qaba amma galgala takka bichaadha hin beeku bakka hin beeku bakka amala kee naan taane gaafin tani maana gaafatta bakka naan taane kantiibaa birraayuu na goote maachuudha maachuudha isuma dhageesse jechuudha bakka iski maal maasee natti mee adda baasee natti har'a kaasee waan gochuu qabu waan darbeef nan kasasi isa darbe gaafata namni bare isa darbe irraa kee nama gaafata isa darbe immoo ani waan tokko waan tanatti dhagaamaan jiru nan dadhabaa na hojii nan baa nan gala nan dadhabaa nan nyaadha nan dhugaa yaa'u ulfa taate waan taateef immoo ka'uun kee namni jechuun kee waanuma jiru waan beekamaa lookaalii beekamaa si gale sirriitti bichaa miti dubartoota baay'ee akkasuma dubartoonni halkan ka'u miilli na dhukkubeedhu miilli isaanii dhidhiitaa kanfariin isaanii dhidhiitaa beeka waan baay'ee dubartiin ulfe እንደውም waan taane kanfariin isaanii akkas hojjetu miilli isaanii fan dhidhiitaa ture dubartiin nan argama warra ጓደኞonni kos ulfe isaanii beeku adhaltu yeroo baay'ee kanaaf malee ani waan adda yaadee miti jettee makka horiitti nati baatee galtee maal jettee cal jettu kun sirriidha ka sirriidha jedheen fudhadhaan ani sirriidha jedheen fudhadhaa sirriidha fudhadhaa chimaacho waan taddamaan irratti argite narratti waan ma adda argan jira bakka cal jettee keerlasii taate keerlasii ta'uu chimaacho an mucaa ulfaa'uun ko sirrii miti sirriidha innaa maaliif firee yeroo kan keessa kanatti akkas taate kan calliste bakka har'aa kaasee jechuudha dabili nan ajajama nan sintan kaba mucaan ndom ilma da shena mashina akkasitti jabaatte kuni yaw ilmummoo akkam barbaadu beektanii sire kanaaf gaa kanatti caljette halkan nafaana hin kaatu halkan ka'e akka duriilee kaateellee bishaan naa fidduu halkanii halkan maaliif hin akka duriilee waan argatu yoon ka'e waa argachuuf halkan faata duratti waan dhabdeef sana waan yeroo barbaadduun argannee fi bakka keerlas waan akkasii yaadin waan taane maa yaadi sila kana kasedhe kee kaama akkasii jennere halka yoon keessa waan argadhu kanaafidha duraa waan hundumaa yeroo barbaadde ijana keessa baafta maali yoon baase maali nalulu barbaadde ta'u galma bakka akka marsee kanatti barbaadde riilaaksii gootee hunduu waan ulfaatu jiru yaa akkuma beekamu dhiirri ulfeessa malee ulfaa'u Ton ulfaa'uu dandeenya ulfeessita turtees. Akka waan jiru normalization kun normaliidha. Yeroo ulfeessuu danda'ame kennaadha. Naturally uumamadha. Dubartiin ulfeessummaan kabajuudha. Kabajuudha see baachisuudha jechuudha. Kabachiisa jechuudha akkoo. Mali si kabachiisan jira yeroo na amma yeroo deemnu taaksiraalee namni sitti ni qu taaksiraa namni si ka'a. Si qaddamsiisa baankii yoo dhaqne buukiin kee hin qaddama ani qallalli nama miti akkasin sa kabachiisan ani akkasan si kabachiisan
baankii hodhan waan afaan eegdu taaksii yeroo baanu namni aaraa ishee fi kaa'aadha baasiin akkasuma gabaan illee akkasuma dursa adursitu ani qallaali namaa miti akkasitti si ulfeessishi na kabaja na kunuun fo'ola Kaisi baide dem ware akka ani laka kantiba burrayu sana uke sirra kasa ture ma nanta sakkan nanta sakkan gazetesa Anwar City kantiba burrayu yero gababa cuma chuda jere video si warabe yero gababa video wana kasu desta video kasu yero gababa cuma chuda kantiba burrayu yero gababa chuda yero gababa cuma chuda akka burrayu feso cuma chuda kabaju chuda akka kot akka ket kabaju chuda namonni garu akka kantiba burrayu timu ulfeso chuda ngaratti bachiso chuda video warabam ke chuda wana balesen ka buruga dugo wana balesen ka jarti ko nan jalla uga gorgisi ora manetto eshi mal sti daga marare konfarti yorobati ndom jechu akas je gafatamu ko techu kana guddan tagama mal kilo gudda akana ma kaporti ufatetti kana ma olol je etti baka jartin ko ground dirana jallati ne shakkitechu ayet iyefano sirratti goti baraka kemiti iyefano sirratti goti iyefano kan jechu yeroba ani wan balesu ko annan beega numuti yefate tifano gochu no okay gari garu wan fe gote ani wan bale line toko kabadde ndema toko fa sammo ko faji jama aja ko faji ja ko wal mako ko ka ko fisa je jama kana ko man balesu confidence in ka basara man balesi waya shiga katin balesi ne kasterra gaazexeessummaan har'a kana fakkaata jechuudha. Sirrii akka mucaa akkasitti gadaa birraa fakkaatu akkamitti shakkuu adidda. Qibee kana akka qibee dhadhaa dhugee wadi fakkaatu. Luqluqaa kana horrotti ugee guddateeti yeroo gadi bu'u hundumtuu ni ilaala. Inta malakkata hundumtuu. Ilaala hundumti. Bareedduu kana. Nagaa gaafa dhusheemu bakka. Nagaan siniifaa ta'u bakka jirtanitti ijoolleen damma maka warri damma shushuu warri jibban beekne jaalala malee. Akkasitti fataa inni jira ulfoofne jira jechuudha. Ulfaa yossine jechuun kabajamne jira jechuudha. Lamaan keenya walirra ciqilfanne jira. Lamaanuu garuu koo kamtu kamitti weetan illachuu garaan guddateera. Kunis ulfaadha luka. Biyyaa kun boca. Biyyaa kun nama kabachiiste. Karabaatti gaafa godhatan. Suufii gaafa uffatan. Nama kabachiiste. Shemunga sooressa nama fakkeesse. Garuu waa lama iyyoomurra borcitti maqabatanillee mogosii qabatanii deemuu wayyamne. Sijamar yoo sas miti nu sammuun keenya hojjeta. Sammuun keenya sooressa. Miilli keenya hojjeta. Iji keenya hojjeta. Namni fayyaa qabu immoo waan hunda qaba jechuudha. Waan namni hojjechuu kireet. Amma koo kan korrayyuu luka. Kan korrayyuu kan keeturra mul'ata. Guddatee gaafa karaarra deemu jechuudha. Nagaan turre bakka sinti baay'ateera.